Intaloon isin Hamza intaloon tun maal taate? tantuni mana sharmuuxaa dalagu Hamza mana sharmuutaa dareetii dhugaadha Hamza. seetanyaa adaarii baanan san turte. Seetanya hadaarii qoyi Hamza amma asirratti isin gaafanna qoyi ati seetanya hadaarii moo seetanya hadaarii miti? Haa miti isi gaafanna qoyi. Yoon inte meeshaan tiyya itti gaafatame ani indaa'um ifirraa hin qabbaneesse seetanya hadaarii ta'e ifi kaa'ee ifi qabbaneesse. No. Oh maa kamtu jira sa aboo ajaa'iba qabda wallaahi laazim mee Hamza no Hamzaatis nu jiga atee qofa ifin himini. Atiyoo kalal if shukuumee kaayiroo keessatti jechuun meeshaan danda'e itooyitee mana haakimaa si geessan. Geeba qaawusa sun gani qaawusa amma waa'ee baaba kanaa keessaa ba'i waa'ee baaba kanaa keessaa beeti Hamzaa faarsi tokko Hamzaa faarsi. Hamzaa kiyya bareedaa. Hamza amma Hamza rabsa Hamza farsita qoy Hamza tu me akkamil laalta dubbisisan Hamza qofa itti masin akkamil laalta me Jaalata kiyyatan jettu immoo ani kophee miti udaan kiyya kaniin sagarat darbeetu si caala na. Yelee saatis gama xumuraarratti dubbii reefusan lamaan irra deebiiti eddaan baane. Ari yoon inte meeshaan tiyya itti gaafatame ani indaa'um ifirraa hin qabbaneesse seetanya hadaarii ta'e ifi kaa'ee ifi qabbaneesse. Atiyoo kalal if shukuumee kaayiroo keessatti jechuun meeshaan danda'e itooyitee mana haakimaa si geessan. Sharmuuxaa ruchee haadhateetii sani bayan jala wasak. Warra ganda isii keessa deemnee intarviyuu ajaa'ibaa goonee Ci buutee kee haadha ban adagaa konkolaataa rabbi sitti haa buusu deem.